Wagahanii uummanni sarpiraayis godha. Intala tana maaliif gargaarree biyya baqaa tana keessaa akka isiin baatu waan tokko hin goonee fi maaliif kara maallaqaatiin illee taatu gargaarree yookiin ammoo geema tabsiisnee bakka lamaan gargaarsa kara lamaaniitiin isii gargaarree waan tokko haa goonuu fi intalli tun nama jabduudha. Nama Oromoon hundi jajjabeessuu qabdu ka jedhu irra jirra. Yeroo isinirraa fixu ayyee biradhee jira. Namni biraatti fufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah barakatuh. Masha Allah tabarakallah rabbiin isinirra haa jaratu. Yaada bareedaa jirtanii. Yaada khairii qabu. Yaada guyyaa har'atis ta'een kan boru ittiin argadha jettanii ittiin abdattan yaada akkanaa kanarra jirtan. Namni nama duuba rabbi obeetiif jedhee nama tokko gargaare nama tokko yaada isaaf immoo rabbi olaanetu yaada. Kana waan ta'eef waan asirratti jedhuu barbaadu yaadni amma kun yaada fudhatama qabu. Yaada nama gammachiisu. Yaada laphee namaa guutu. Yaada onnee namatti horu. Hundi keessa mufiroo amshir jennaan waa hundaan akka duuba dhaabannu abdattu. Humna deettii qabnuun rabbii gaditti humna qabnuun akka isii duuba jiru akka cinaa isii jiru kana nu haa beektu nu ilmaan Oromoo jechuudha. Kana waan ta'eef asirratti waan jedhuu barbaadu karaa sadiin osoo qarqaarre jedha. Sadeeni tokko yoo jenne tokkoffaan geemii beellama akka qabamuuf sadarkaa tokkoffaadha. Achirratti xiqqaa quttaa osoo hin jenne habaaboo osoo hin jenne humna qabnuun push akka goonuuf abdii qaba Oromoo irraa jechuudha. Oromoon bal'aadha. Lammaffaa warroonni tokkokkiin isaanii yookiin bush godhuu hin dandeenye iddoo jiran garee ijaarree akkaawuntiin banamee fi nama amantummaa qaburratti humna qabnuun diraama takka lama sadi osoo hin jenne humna qabnuun cinaa isii akka dhaabannu abdii Oromoo irraa qabnu. Sadaffaa naannoo jiru irrattis ta'ee biyya jiru irrattis ta'ee hundi keenyaa bakka jirruun Dubaay yoo jenne gareen ijaaramee Kuweet yoo jenne gareen ijaaramee Joordaan yoo jenne biyya amma xiqqoodha. Gareen ijaaramee Kuweet Saudi Arabiyaa yoo jenne gareen ijaaramee nama amantummaa qabu tokko goonee dhimmi furoo as keessaa hamileenis ta'ee wanta biraatiin akka baaf hamilee isii akka turan abdii kiyya. Oromoon bal'aadha. Oromoon galaana. Oromoon kan beelaan irratti quufu. Kan adawaa isii gombifnuun haala kana yoo ta'e malee akka garaan keenya gubatetti yookiin dhimmi firoorra keessa keenya gubatuu danda'a. Eenyu beeka rabbi olaanee beeka. Kana waan ta'eef iddoo jirruun haala kanaan akka ol gargaarree isis bakka cinaa dhaaban abdii rabbiif jecha isin gaafadha. Ilma musliimas ta'e kan kiristaanaa kan amantii biraa hordoftan hunda keessanuu akka obboleettii teenna tana hamilee isii ol kaafnu. Namni obboleettii manaa qabu an hin daba jedhee of duuba deebee jedhee hin yaadu. Hin jira. Akka reefuu as jalatti waa barreessu taa'ee hin jira. Keessa keenya gubata kana. Kana waan ta'eef wallaalaa wajjin immoo hin qixxoofnu. Nuti inni gara duubaa nu gara duraa. Kana waan ta'eef waan jedhu isii tan akka ol gargaar akka bira dhaabannu immoo firoo cinaa jirra bukkee kee jirra. Amshir jennaanii rabbii gaditti ilmaan Oromoo hundi xiqqaa guddaa osoo hin jenne naannolee 11 irraa sibira jirraa amshir siin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Galatooma. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمتك بجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدي جرا دي فما يونا من الدرس اللي جرا تشبكة كياتي كون رب شاجرا درسا كافيتك واحد هدو غلطومي أبوليسا كيك آلي مالي جنان نمني غافا ركو نماتك أرجي أكانو من الباسي ما فكينيا نمني مفيروتنا بروفايلي قدتيتي نجندا الرهاسة ونما دبتوكو يوم أولار كيستان ياو كان جتشون غرمانيات تيدا
gara nyaattiin akkas godhan garuu ammoo hin godhan malee waan akkanaa kana namni dubbatee hanga dhaatti hin jiru hedduu tokko galatoomii siin jedha dursee akka feete itti aansuudhaan dhimmi dafiroo dhimma gartee hawaasa Oromoo hundaati maaliif jennaan nama akkaan gartee hawaasa kana biratti kabaja qabu intala dubartii kabajamtuu hanga miidiyaa kanarra dhuftee naamusa qabdu wanni nullee garaa nu nyaattuuf nama kamuu wanni gartee qalbiin isa cabee waa'ee isii dubbataa ooluu fi waan isiin naamusa qabduu fi intala naamusa qabeetti waan taateef achi ilaaleetiin namni namarraa dubbisa waan ta'eef biyya jirtu san keessatti dubartii kabaja qabdu dubartii gartee gaafa taatee wahillee itti dhufe obsaan waan baay'ee keessa tartee hanga addaatti ija keenyaan argaa jirrudha. Dubartii sabrii qabdu kanaaf garuu akka sheekotiin nutti himanitti namni qalbii nama takka cabsuurra qalbii ilma namaa takka cabsuurra kaabaa cabsutu caala jedhanii reewaa takka takkaan yeroo nu himan waan akkasiitu jira waan garaa nama nyaatu nama takka qalbii cabsuu irra kaabaa cabsutu caalaa jedhan waan haga nagahu kana laala. Itti aansuudhaan maal jechuu barbaade isinuu dubbataa turtanii isin jala turre as jala waa'ee dhimma isii kana waan gartee dubbannee dhiisnu osoo hin taane kallattiidhaan tokkoffaa dirqama taphni isii sagantaan qabamuu fi osoo asirraa gadi hin buune sagantaa tapha isii qabanii fi ol harkistanii yoo jiraate jala taphni isii guyyaan qabamee fi namni 400 kun gartee waan safaaxaa hin seena. Akkasuma abdii kumeellee keessa jira tapha isii namni martuu gartee akkuma tapha biraa gartee gaafa namni gartee beeksisa hojjetu jaalala intala tanaa agarsiisuuf namni martuu jechaadha irratti hojjetee fi guyyaan sagantaa isii qabamee irratti hojjetuun dirqama waan oolee hin bulle waan ji'oota hedduu keessaa hin tarre. Dabalataan dammoo abbaan warraa isii kaleessaallee maa fuute jechuun hin dandeenyu. Tafuudhellee qeequu hin dandeenyu. Wanti nu goonu yoo jiraate nama qeequu caalaa isii tana mee sadarkaa isiin keessa jirtu kana irraa jijjiiruu qabna. Qalbiin isii akka cabdesanii hin hafini. Ilmi namaa namarratti hin fuudhaa kaleessuma fuudha abboonni ta'e 3-4 fuudhan. Taateen isii irratti ta'e kun maaliif adda ta'ee nutti mul'ate yoo jenne tokkoffaa kallattii miidiyaa kanarra ittiin socho'amaa jirutu qalbii nama cabsa. Ijumateen naa wayitachi ilaallu namni namarratti maa fuudhee eebiin qabdu. Namni kaleessuma namarra fuudha abboonni ta'e abbaa 3-4 qaban jaartii. Ka isii baasanutti ta'eetii miti. Wanti adda ta'e maalidha? Akkaataan deemamaa jiru kun akkaataan gartee qalbii namaa cabsuuf godhamaa jiru miidiyaa kanarratti waan qalbii nama hawaasa hundaa cabseef namni martuu yaada kana ol bahee dubbate. Wanti nu isiidhaa goonu bira dhaabbachuun bifa dhugaa ta'een sagantaa itti qaba ammuma asirratti sagantaan guyyaa isii qabame namni martuu viidiyoo hojjetee fi waan qabuun bira dhaabatu. Kallattii dabalataa akkuma jettan karaa guruppii waasappii nam tokkochi uumaatii of danda'anii akka gartee waan silaa rabbi laaffiseef godhan caalatti sagantaa taphaa qabaa fi akkuma nama kamiitittuu tapsiisuun hin danda'ama waan ta'eef namni intala tana hin jaalanne hin jiru. Nama Oromoo ta'ee lammii saba adda Oromoo kiristaanaa ta'e musliimaa ta'e namni Oromoo ta'e namni jibbu hin jiru. Maaliif hojii isiittu hojii gaariidha. Mul'ata gaarii qabdi. Hanga hadhaa taateen haganaa kun wayita irratti ta'u gabbaatee bifa dallansuutii wanni isiin dubbattee hin jiru. Wanni hagana caala gara nama nyaatu hin jiru waan ta'eef ulfaadhaa ammuma sagantaa itti qabaa isiniin jedha galatooma. Kebeeki abdi hukume inji ila waan tokko waliigallee waan adda deemuu qabnu. Anis dhufee yaaduma kan koo haasa'a namni birallee dhufee yaaduma haasa'a yaadni nu haasuuf nu hunduuyyuu yaada tokko waa'ee nama tokkooti irratti haasa'aa jirra waanuma tokko haasa'aallee jirra. Kana irra deddeebi'aa oolurra iddoo jirru kamirraayyuu namni Suudii fakkeenyaaf akka Suuditti Kebeekii akka feetee fi namoonni birallee hin jiran ofirra fudhatanii miti akka saniin gurmaa'ee taphni isiillee guyyaa kana haa ta'uu. Gareedhaan immoo akkanatti illee hin gargaarra yoo jedhame wanni gargaaruudhaaf barbaachisu sun fakkeenyaaf ijoollee kuweeti ani jira leencolleen jala kana jira ol harkisa waan nurraa eeggamu waan godhuu qabnu waan dandeenyu wanti godhamuuf kunillee guyyama tapha isiitiif qabame sanitti wanni isiidhaaf godhuu qabnu guyyama tapha isiitiif qabame sanitti wanti hunduu akka isii bira gahu Dubaay irraallee namni jiru Kanaadaarraa ijoolleen mana as keessa jiran guyyaallee har'uma qabanii yeroon wanti funaaname wanti isiidhaaf godhamuu qabu. Mucattiin kun biyya san keessa teettee ilmoo qabattee cinqamuu hin qabduu hin baafnaa erga jedhamee yaadame haasa'anii qofa gadi bu'uu miti. Kana durallee irraa haasa'amee ture mucattii kana. Gizee hunda isii yoo reentin maamoqaachin haasa'a keenya ifatuudhaaf qofa itti fayyadamuu qabnu. Waan goonu goonee argisiisudha. Yeroo hunda waa'ee nama tokko irraa haasa'uun nama dhukkubsa namni irraa haasa'an sunuyyuu itti dhagahama.
irra haasofnee haasa'a bu'aa qabu haasa'uudha. Gaafuma tapha isiitiif guyyaan haa qabamu yoo jenne guyyaan yoo qabame gaafa taphni itti qabame sanitti wanta godhuu qabnu goone mucaa kana osoo hin turre osoo hin bulle idduma baqaa saniyyuu haa baafnu. Inshaallah ani kaa'uun kiyya kana nama akka Kuweetitti tokko aanaa leencolleen hin jira nama birallee galchaa akka Suuditti immoo Keebeek hin jira akka feete hin jira abdii cululleelleen Dubaay na fakkaate jiranii namoota hundaayyuu akkasitti iddoo isaanii qabsiisaati kara itti aanutti deema malee yaaduma tokko irra deddeebinee akkan haasofne yeroo bichaa ajjeessu akkan taane jechuu barbaadeeti galatooma. Obboleessa kiyyaa maasha Allah rabbiin sirra haa jaalatu yaada bareeda hiikkaafte amma yaada tokko deddeebi'uun dhugaadha yeroo gubuudha wanta bu'aa nuuf hin qabnu jechuudha. Amma sadarkaa tokko farti tapha beellamaa hin qabnaaf erga jenne tapha beellamaa kan akkamitti qabna guyyaa kamitti qabna amma murteessina moo akkam akka goonu sanis waliin haa mari'annu sunis barbaachisaadha. Amma murteessina jennaan guyyaa kamitti ta'a sarpiraayiziidha waa'ee isii dhimma isii asitti waa'ee dhimma isitti himuudhaaf karoora asirratti hin dubbannu jechuudha. Nu mataa keenya janneet sa'aatii kamitti qabnaaf yookiin guyyaa kamitti beellamnaaf jennee osoo murteessinee yeroo ammaa addaan kaanee hundi keenyaa beeksisa hojjanneefi. Nama tokkos ta'e isitti nama tokko itti erginee akkas itti himee san boodan immoo nu beeksisa hojjanneefi. Wanni kun akkami nu baasaa garaan kun. Ila dhiifama wanta hin jechuu barbaade Keebeekiin dubbattamuun dubbadha. Gabaabuma dubbadhallee isin eege. Waan mataa tokko dubbachuu fi abdii hukkuma illee asirraa dubbadha hayyee dubbadhu si dhiise. waan mataa dubbachuu fi isa taphaa waa'ee taphaa yoo ta'e tapha isiidhaan wal mari'annee isii gaafannee guyyaa kamitti akkamii isii qabamu nama akka isiin qopheeffachuu qabdu isii gaafannee murteessina. Kaamootu waa'ee guruppii jettan guruppii namuma haa hidhamu akka Suudiititti akka feeteen hin jira anis hin jira rakkoo hin qabdu wannolleen asuu abdii cululleelleen asuu jira kuulleelleen as jirti guruppiin isaan uuman wayiillee ni jiranatti fakkaate akka ammoo gara kwaataritti gara kwaatarillee nama barbaanna kwaatariin Hamzaan fa'a kwaatarnatti fakkaatanii nama sadi barbaannee biyya hundarraayyuu maallaqa akka jedhu borumarraayyuu gargaaruun in dandeenya har'arraayyuu gargaaruu dandeenya guruppii hiine isa waa'ee tapha ammootu rakkoo hin qabu isima waliin mari'annee namni si gargaara jechuun amma isiidhaaf hamileedha namni si gargaaraa jira oromoon keenya si gargaaraa jira jechuun amma isiidhaaf hamilee guddaadha sarpiraayiziidha inni kunu kanaafuu osoo ammumaa akkana jiraatte osseentee nama 400 jala jiraami ramadaana kana asitti yookaan guyyaa 15 yookaan torbee takka booda akka danda'u namni dadhabuun jiru inshaallah rabbii gaditti namni nama gargaaraa hamilee namaa ta'a kanaaf osoo ramadaanni kun hin dhufin isee ol fiddanii abdi mufiraa'ul jirti nutti hin fakkaatu mee firaa'ulitti bilbila inni yoo jiraattellee ittillee bilbilaadha yoo ittillee bilbilullee baattan maal jechuu barbaade abdii hukumeellee as jira baga nagaa nufte biroo kiyya wanti siin jechuu barbaadu yoo jiraatte akka nama tokkootitti wallahi intala tana gadi qabee yoo xiqqaatte ji'a 2 ji'a 3 wallahi waa'ee isii hubbadhee irra haasa'uu fi naga kaasee har'a maal jechuu barbaade gabaabaadhumatti atillee dubbii namaatu dubbii gumaatu fixaa oolta dubbii tanamootuyyuu akka itti yaaddee yaada tokko kennitu akka calliftu osoo hin taane akka yaada takka itti kennite obboleettii teenya tana gammachiifnee biyya baqaatan keessaa gara biyya biraa geessinu. Maaliif jennaan warra asirraa iyyeetiin nama arrabsaa oolu kanaaf osoo akka feete nagaa gaafadhu naan jedhan nagaan gaafadhu warra asirraa nama arrabsu sana warra asirraa nama zullumu kana firaa'ol jechuun dubartii hamtuu dubartii cimtuu cimina isii argeeti kan irraa sa'uun na dirqamsiise firaa'ol nama gabbahee guyyaa takka waa'ee namaa naasa'inidha akka miidiyaa kanarra wal barre viidiyoo poosti godhuu malee mucaa fi wajjin taphachuu malee kanaafuu keessa isiitii fi waa'ee isii isima qofattu beeka isimaaf rabbi beeku waan taateef intala tana obboleettii teenna haa gammachiifnu haa waa'ee geemititti isimatti sheer gootanii nama soqatte hin qabadhe yoo jette numarti kenna diyuut goonaaf sirba isiin yookiin ammoo nashidaa isiin gadhiifte diyuutiin ardii balleessu osoo hin taane tapha isiitiin diyuutiin ardii balleessuudha qabnaa faayidaa isiitiif hojjechuudha qabnaa
waa'ee qarqaarsaa haala jiruun haga dandeenyeen haga humna kennaatiin bira dhaabannee intala tana gammachiisuu qabna. Sababni nu gammachiifnuuf intalli tun intala cimtuudha. Intala waa'ee namaa hin haasofne. Intala kabaja qabdu waan taateef jechuu barbaadee galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكفيتك يا قالتهم يعني والله وان براتي في اللي كردسان جرو ما في جناني أكفيتك يم بيتا دبي يرو ما جتش مالي قوشت ألفات بيتا يعني كان يرو هدو أما يرو كان كيسا كيسو ماهو وانا فان جتو چالا وان جد أمسان قوشت ججيرو وان نتي نكيسا ملتوفي jedhe jedhaniitiin waan irraa dhabuu yookaan immoo jedhe jedhanii lafatti hambise naan jechuu irraa jecha jedhame san hojiitti jijjiira yoo naan jedhamtu irra waan gaarii jechaaf xiqqoosii jechoota irraa qusadha. Keessumaahuu dhimma ammaan tana gargaarsa isii yes dhimmi isii dhimma gara nyaattoodha. Nama hundaayyuu garaa nyaatti beeku bari. Walabaadha kabajamtu intala sikkoo mandoo intala kabajamtu intala duudhaa fi sirna safuu beeytu intala safuudhaan guddatte ammallee intala gadi baatee safuu mul'attee sirna ambaa gadi dhiiftee akka silaa namni ta'uu malu san akka namni godhatu san godhachuu dhabuunis nu gammachuu kabajaa qabdillee intala sirnaan guddatte safuun guddatte haadhaa meeqni takkatti biti qabadha safuun guddatte sirnaan guddatte nama sirnaan guddatte nama safuu keessatti uftiisse nama kabajaa fi gurra kan kee eege mootiin battee eeggata jedhan nama gurra kan kee eege nama gurra kan kee tisse gurra itti goota atillee gurra itti godhuuf yaalii goota. Kana jechuun maali? Kana jechuun maali jennaan waan dandeettuun goota waan hin dandeenye ammootu hin godha jettee waadaallee seenuu hin qabdu. Mucayyoo tana ilaalaa turre yoo xiqqaate kunoo baatii hedduu keessa jirra. At least I think waggama jedheetiin tilmaama. Kana keessatti haga ammaa sirna ambayyoo, sirna ambaa, sirna duudhaa arsii sirna san gadi dhiiftee gadi baatee akka silaa namni haadaa bahu san haalaa bahu san haalaa baatee illee mul'anne haadaa baatee illee mul'anne. Kun ammoo si gammachiisa.